Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Keelloo Miidiyaadhaa oduu har'aan isinitti hima. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad waggaa 6 darbe keessa namni tokkoyyuu torchi hin taane jechuun dubbate. Hangafoota Afrikaa irraa dhugaa haasa'uu yaadamuu baatus waan ifa jiru haaluun kun sirrii miti kan jedhan fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa hedduun dubbii Abiyyi Ahimad kana cimsanii qeeqaniiru. Haasaan kun tibbana bakka yaa'iin marsaa lammaffaa paarlaamaa Itoophiyaa taa'ametti taasifame. Yaa'ii kanaan pirezidaantii paartii badhaadhinaa ta'uun Abiyyi Ahimad irra deebiin filatameera. Ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgeen Xurunee fi obbo Adam Faaraa pirezidaantota itti aanaa ta'uun filamanii. Abiyyi Ahimad haasaa hedduu taasiseera. Isa keessaa garuu adda durummaan namoota danuu kan ajaa'ibe waa'ee waggaa 6 darban keessa namni torchi ta'e hin jiru jechuuti. Akka haasaa kanaatti dararaan namoota hidhaman irra akka hin geenye kan ibsu ture. Dhugumatti waggaa 6 darban mana hidhaatii baasuun rasaasa itti roobsuun bakka tokkotti ajjeesuu asbuutee namaa dhabamsiisuu dabalatee waan hin taane hin jiru ka jedhan yaada kana qeeqaniiru. Bulchiinsi mootummaa ammaa koree ajjeesaa maqaa koree nageenyaa jedhuun ijaaree abbootii gadaa karrayyuu dabalatee hedduu dhabamsiisaa ture yaada kana laachuun namoota hedduu ajaa'ibsiiseera. Kanaanis fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa bulchitoota Afrikaa jechuun quba akka itti qaban ulaasaaqeera. Inni biraan paartiin badhaadhinaa seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti paartii yeroo jalqabaaf yaadama biyya keessaa madde qabatee hundaa'edha jedha Abiyyi Ahimad. Yaada kana cimsuun dhimma kitaaba ida'amuu waggoottan dura barreessee ibseera. Ida'amuun qoricha Itoophiyaaf ta'udha jennee yeroofin waggoota 6 darban kanneen nu komatan malee yaada filannoo biraa ta'uu danda'u kan fide hin jiru jechuun komate. Itti dabaluun namoonni siyaasaa fi paartileen siyaasaa yaadama hin qabne rakkoo keessatti nu oofuuf carraaquu jechuun qeeqe. Waggoota 6 darban bulchiinsa gaarii kan hawwataa akka ta'etti afaan Abiyyi irraa dhaga'ama. Yaadni qorannoo dhaabbilee mirga namoomaaf gabaasa miidiyaalee hedduu faalleessu Abiyyi Ahimad biraa dhaga'ame kun ija jabina bulchitootaa saaxila jechuun hedduun qeeqameera. Odeessa itti aanuun waraanni bilisummaa Oromiyaa kutaalee adda addaatti tarkaanfii fudhachuu akkasuma leenjii haaraa itti fufuu himeera. Abaa'oo WBO'n lola gaggeessaa jiru jabeessuu yoo himu bakkeewwan hedduutti haleellaa raawwataa jiraachuu caqaseera. Akka kanaan viidiyoon gabaabaan halkanneen gaddaa gadhiifame wayita konkolaattonni gurguddoon 4 gubatan agarsiisa. Konkolaataan kun kan waraanni ittiin imalaa ture ta'uu kan hubachiisu yoo ta'u akka gabaasicha irraa hubatamutti WBO'n kibba lixa Shaggar zoonii horaa Arsadii haleellaa gaggeessee ta'uu sagaleen nama irraa dhaga'amuu ni mul'isa. Tarkaanfii waraanaa kun zoonii Arsadii Birgedii Caffeetumaa jedhamuun dheengadda jimaataa halkan raawwatamuu maddeen odeeffannoo himaniiru. Akka gabaasa arganne irraa hubatamutti haleellaan kun Shawaa kibba lixa aanaa Qarsaa Maallimaa magaalaa Adaadii keessatti raawwatame. Haleellaa WBO kanaan hedduun ajjeefamanii kaan booji'amuun konkolaattonni 4 gubachuu maddeen waraana bilisummaa Oromootti siqeenya qaban ibsaniiru. Akka gabaasa argame irraa hubatamutti haleellaa kanaan waraana mootummaa 120 ta'an ajjeefamuun kanneen 31 ta'an ammoo madaa'uu ibsameera. Haleellaa WBO'n gaggeessaa jiru kun Oromiyaa kutaalee hedduutti ta'uu isaa maddeen keelloo himu. Booji'amtoonni waraana raayyaa ittisa biyyaa harka WBO jiran viidiyoon bahe mul'iseera. Kanneen booji'aman mootummaan dirqamaan gara waraanaatti isaan oofuu himu. Magaala Garba Gurraachaa Kombolcha Jimaa ta'uu kan himu booji'amaan tokko dirqamaan daa'ima isaarraa qabamee gara milishummaatti leenjiif deemuu himeera. Osoon hojii guyyaa hojjechuuf deemuu akka qabame haadha manaa da'umsa jala geesse manatti dhiisee humnaan lolatti bobba'uu hime. Maaloo daa'ima koorraa na fuutanii hin deebinaa jennaan mataa isinirraa facaafna jechuun nu doorsisanii jedha. Bakka leenjiitti ammoo uleedhaan kan kalee rukutamee du'e akka jirus eereera. Ilmi namaa bakka leenjiitti hin dararamne hin jirus jedha. Tuuttaa ciccitaadhaan beenaa lolaa jedhanii bosonatti nu naqan achittis beelaa fi rakkoon nurra ga'eeraa jedha. Saamicha Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru ayyama gaara irraa kenname ta'us himeera. Nama qabaatii abbaa bilbila qaburraa fudhaa uummatas dabaddabaatii humnaan harkaa nyaadhaa mootummaan baajeta hin qabuu nuun jedhan jedha. Miseensi milishaa kun daa'ima isaaniitti akka hin galle dhorkamuullee himeera. Warra aangoo qabutu humnaan waraanatti nu oofee jedha. Abaa'oo WBO'n fuula miidiyaa hawaasaa isaa gama Tiwiitaraan barreeffama kaa'een qabsoo kan itti fufu ta'uu ibseera. Viidiyoo leenjitoota haaraa kan maxxanse Abaa'oo WBO'n haga gaaffiin uummata keenyaa deebii argatutti falmaan itti fufaa jedhee jira. Waa'ee leellaa jedhame kanaa irratti gama mootummaan yaadni dhiyaatee hin jiru. Odeessa biroo harkaa qabnuun mootummaan kun uummata saamaa jira jechuun addatti ammoo Oromiyaa saamaa jira jedha Jawaar Mohaammed haasaa taasiseen. Ameerikaa Poortilaandii Oreegoon keessatti waltajjii kitaaba hin gaabbuu gaggeessaa akka jiru Jawaar Mohaammed balaa caasaan mootummaa Itoophiyaa qaqqabsiisaa jiru uummataaf himeera. Dararaa qonnaan bultoota argaa jiran kan dubbate Jawaar gama tokkoon gibira 300 akkuma dabalan
oomisha ammoo qonnaan bulaan 70 akka gadi buusee gurguruu dirqisiifamee jedha. Saamichi mootummaan qaqqabsiisaa jiru akkaan hammaataa ta'uu hime. Addatti ammoo Oromiyaa keessatti haalli saamichaa baay'ee ulfaataa ta'uu dubbii isaa kanaan caqaseera. Qabsoon amma gochaa jirtu rakkinoota dhufaa jiran irra aanuufidha jedha. Akkasuma Jawaar diiyaasporaan biyyattii investimentii gochuuf jiru yaada isaa cimsee akka gamaggamu kaaseera. Biyyattii investii gochuu deemuun dura of eeggannoo taasisaa jedheera. Rakkinni walxaxaan biyyattii qabee waan jiruuf maallaqa keessan baasuun dura xiyyeeffannaaf of eeggannoo itti yaadaatii dubbicha yaadaa jedha. Investii gochuun dura biyyattiin jalqabuma deemaatii daawwadhaa akka jedhu Jawaar, investii guddaa biyyattii jalqabuurra haadha keef mana xiqqoo ijaarii, obbolaa keef suuqii xixiqqoo saaqii jedha. Maallaqa guddaa biyya san fuutee hin deemin ka jedhu Jawaar, warri investii jalqabdan waaqni isin haa gargaaru, kaan garuu biyya san keessatti hedduu investiin godhinaa jedha. Sababni nageenya amansiisaan akka hin jirretti kaase. Itoophiyaatti investii gochuun dura deemtanii daawwachuu isin barbaachisas jedheera. Dursa dhaqaa daawwadhaa jedhee jira. Jawaar qabsoo keessoo gochaa jirra ka jedhu xannachi tokko tokko muramee baduu qabas jedhee jira. Qacituu qabu kunnee baafnaa jedha. Rakkoo Oromoo irra gahaa jiru akkasuma gaaga'ama siyaasaa biyyattii keessatti adeemaa jiru irraa hedduu dubbateera. Oduu keenya birootiin ajjeechaa Dr. Andu'aalem irratti namoonni hirmaatan barbaadamaa akka jiran gabaafame. Yuunivarsiitii Baahir Daar kolleejjii fayyaa fi saayinsii fayyaa keessatti ogeessa baqaqsanii yaaluu waliigalaa fi ogeessa atiruu fi garaachaa qorataa barsiisaa fi daayiriktarri kutaa tajaajila baqaqsanii hodhuu hospitaala ispeeshaalaayizidii humnoota hin beekamneen ajjeefamanii. Hoogganaan kutaa poolisii magaalaa Baahir Daar Komaander Walaallenyi akka jedhanitti amajjii 24 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa galgala naannoo sa'aatii 1 walakkaatti Dr. Andu'aalem Daageen hojii booda gara mana jireenyaa isaanii Bisiraat Giyoon osoo deemaa jiru nama eenyummaan isaa hin ibsamneen ajjeefameera. Poolisiin odeeffannoo argate irratti hundaa'uun taatee kana qorachaa akka jiru ibseera. Ragaan teeknikaa bakka sanatti argamee fi hojiiwwan biroo hojjetamaa akka jiran ibsaniiru. Dr. Andu'aalem konkolaataa oofaa osoo jiru rasaasaan ajjeefamuu isaas eeraniiru. Poolisiin namoota yakka kana raawwatan to'annoo jala oolchuuf tattaaffii taasisaa akka jirus beeksiseera. Poolisiin hawaasni namoota ajjeechaa kana raawwatan to'annoo jala oolchuuf tattaaffii taasisaa jirus tumsa akka godhu waamicha dhiyeesseera jechuun waliif TV'n gabaaseera. Oduu keenya birootiin bulchiinsi yeroo Tigraay mana marii hundaa hammataa hin taane hundeesse jedhamuun komatame. Baatilee walata karaa jiran bulchitoonni naannoo Tigraay ijaarsa bulchiinsaa irratti wal komachuu itti fufaniiru. Akka kanaan manni marii bulchiinsa yeroo Tigraay hundeesse hunda hammataa miti jedhamuun qeeqamuuf gabaafame. Manni marii bulchiinsi yeroo Tigraay guyya kaleessaa hundeesse kun diyaasporaa fi gareetii kan nageenyaaf keessatti kan hammate miti jedhamuun qeeqa argate. Manni marii bulchiinsa yeroo Tigraay hundeeffamuu hordofee obbo Mogos Taaffasaa walitti qabaa mana marichaa fi pirezidaantii mana paartii birmadummaa Tigraay Dajan Mazgaboo itti aanaa ta'uun filatamaniiru. Manni marii bulchiinsi yeroo hundeesse kun waldaalee siivilii, paartilee siyaasaa, diyaasporaa fi miseensota tika nageenyaaf keessatti akka hammatu ibsamee ture. Haa ta'u malee miseensonni paartii humna tika nageenyaa Saalsaay Wayyaanee fi miseensonni diyaasporaa mana marichaa keessatti hin hammatamne jechuun televezyiyooniin Tigraay gabaaseera. Qaamoleen kunneen hirmaannaa akka taasisan bulchiinsi yeroo waamicha taasisu biiroo kominikeeshinii ibseera. Pirezidaantii naannichaa Geetaachoo Raddaa sirna hundeessuu kanarratti haasaa taasisan manni marichaa hojimaata biiroolee bulchiinsa yeroo kan hordofuu fi kadeeggaru yommuu ta'u yeroo barbaadametti murtee ka dabarsu ta'uu eereera. Garaagarummaa gidduu keenya jiru akka furuuf osoo hin taane akka wanta barameetti ilaaluun garaagarummaa osoo hin taane wanta nu tokkummeessu irratti lubbuun jiraachuu keenya kan mirkaneessan irratti hojjechuu qabnaa jechuun Geetaachoon dubbate. Pirezidaantii naannichaa karoora ji'a 6 bulchiinsa yeroo mana marichaatiif dhiyeessuun gamaaggamsiiseera. Hojiin buqqaatota qe'ee isaaniitti deebisuun dhimma dursii kennamuuf ta'us ibsameera. Kaayyoo kana dhugoomsuuf gargaarsi hundaa akka barbaadamu pirezidaantichi ifoomseera. Karoorri ji'a 6 bulchiinsi yeroo dhiyeesse sagalee mormii tokko malee fi sagalee of qusannaa 8 raggaasifamu odeeffannoo televezyiinoonni Tigraay irraa argame ni agarsiisa. Paartii naannichaatti socho'u Saalsaay Wayyaanee jedhamu mana marii bulchiinsi yeroo hundeessuuf jiru irratti akka hin hirmaanne amajjii 14 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa ifoomsee ture. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo narraaf qabanne kana fakkaata. Ka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.